Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Kello miidiyaa odeeffannoon guyyaarraa farqaa qabnu kunooti. Hawaasni Oromoo biyya UK jiraatu sarbiinsa mirga Oromiyaa keessatti raawwataa jiru balaaleffachuun hiriira gaggeessan. Hawaasni Oromoo London UK'tti argamu dhiittaa mirga dhala namaa Itoophiyaa naannoo Oromiyaa keessatti raawwataa jiru balaaleffachuun hiriira mormii gaggeessuu isaanii dhaga'ame. Hiriirri kun fuula dura waajjira muummicha ministeeraa Ingiliziitti qabame yoo ta'u, hiriirtonni dhaadannoolee garaa garaa qabachuun bakka kanatti argamuu isaanii ibsameera. Hiriirri tumsaa haqaa Oromoo jedhu biyya UK magaalaa London keessatti sadaasa 10 bara 2025 adeemsifamuu koree qindeessituu hiriirichaa keessaa tokko ta'an Dr. Gizaa'u Taayisaa miidiyaaleef himaniiru. Kaayyoon hiriira kanaa dhiittaa mirga namoomaa fi ajjeechaa Itoophiyaa keessatti uummata Oromoo irratti raawwatu akkasumas weerarri daangaa Oromiyaa akka dhaabbatuu fi hawaasni idil addunyaa xiyyeeffannaa kennuufi akka qabu gaafachuudha jedhan. Weerara daangaa Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiruun humnoonni finxaaleeyyii faannoo lixa Oromiyaa fi giddu galeessa keessatti ajjeechaa jumlaa uummata irratti raawwataa jiraachuu isaanii hiriira kanaan balaaleffachuu ibsaniiru. Akka Dr. Gizaa'u taasisaa jedhanitti xiyyeeffannaan hiriira kanaa mootummaan Itoophiyaa dirqamaan daa'imman adda waraanaatti bobbaasuu dhaabuu, ajjeechaan Oromoo irraa akka dhaabbatu, haleellaan koorniyaa akka dhaabbatuu fi waraanni Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru akka dhaabbatu kan ta'uu isaa ibsaniiru. Hiriira kana irratti Haqni Hacaaluu Hundeessaa, Battee Urgeessaa fi miidhamtoota hundaa akka ba'u, hidhamtoonni siyaasaa Itoophiyaa keessatti hidhaman akka hiikaman, biyyattii keessatti yakkamtoonni yakka raawwatan mana murtii idil addunyaatti akka dhiyaataniif dhiibbaan akka taasifamu gaafachuu isaanii himan. Faannoon Oromiyaa keessaa akka ba'u hiriirtonni gaafataniiru. Hiriira kanaan weerara mootummaan naannoo Somaalee Oromiyaa irratti taasisaa jiru akka morman kan himan Dr. Gizaa'u Taayisaa magaalaan Dirree Dhawaa seenaanis seeraanis lafaanis baay'inni ummataanis kan Oromootii jedhaniiru. Mootummaa UK fi dhaabbanni maallaqaa idil addunyaa deeggarsa mootummaa Itoophiyaatiif taasisuu dhaabuu akka qabus gaafataniiru. Hiriira kana irratti dhiittaa mootummaan Itoophiyaa uummata irratti raawwataa jiru xalayaan waajjira ministeera muummee UK beeksisuu isaanii ibsan. Oduu keenya itti aanuun Itoophiyaa yaa'ii jijjiirama haala qilleensaa 32ffaa akka keessummeessitu filatamte. Itoophiyaan bara 2027 yaa'ii jijjiirama haala qilleensaa addunyaa akka keessummeessituuf pirezidaantii yaa'ichaa Qibxataa irraa miidiyaa Rooyitersiin mirkaneessan. Filannoon keessummeessituu yaa'ii jijjiirama haala qilleensaa 31ffaa bara dhufu gaggeeffamuuf ammallee walii galtee xumuraa irra kan hin ga'amne, haa ta'u malee yaa'ii bara 2026 kanaaf biyyoonni akka Awustiraaliyaa fi Turkiin saganticha qopheessuuf wal dorgomaa jiru. Awustiraaliyaa yoo carraa kan argatte odola Paasifiik waliin ta'uu yaa'icha akka qopheessitu beeksiftee, kunis bakkeewwan jijjiirama qilleensaaf addunyaa irratti baay'ee saaxilamoo ta'an keessaa tokko jedhamuun addatti ilaalamaa jiru. Biyyoonni hirmaattota konfiraansii bara kanaa gaggeeffamaa jiru. Konfiraansiin bara 2027 magaalaa guddoo Itoophiyaa Finfinneetti akka gaggeeffamuuf guyyaa jalqabaa yaa'iin jijjiirama haala qilleensaa 30ffaan taa'uu jalqabee wiixata kaleessaa walii galuu isaanii pirezidaantii yaa'ichaa Andiree Kooriyaa ibsaniiru. Dabalataanis filannoon kun ammallee sirna ittiin raggaasifamu qabaachuu ibsuun kunis Qibxataa irraa ni raawwatamaa jedhan. Jilli biyya industirii guddattee irraa hirmaatte tokko maaliif rakkoon akka uumamu tilmaamuun akka hin danda'amne Rooyitersiif himaniiru. Itoophiyaa fi Naayijeeriyaan sagantaa bara 2027 qopheessuuf baatii fulbaanaa irraa jalqabuun waliin dorgomaa turanillee Itoophiyaan kaadhimamtuu konfiraansichaa akka taatuuf manni maree biyyoota Afrikaa sagalee guutuu murteesseera jedhan. Walga'iin jijjiirama qilleensaa haala qilleensaa kun addunyaa biyyoota garaa garaa irra naanna'ee kan gaggeeffamu yoo ta'u, konfiraansiin bara kanaa magaalaa Amaazoon Beelem keessatti gaggeeffamaa jira. Filannoo keessummeessitoota bara dhufuu garee Awurooppaa dhiyaa fi kanneen biroo keessatti ji'ootaaf gaggeeffamaa akka ture yoo ta'u, Turkiyyee fi Awustiraaliyaan keessummeessituu sagantichaa ta'uuf tattaaffii cimaa taasisaa jiru. Kaariyoo Doolaagoon akka himanitti biyyoonni garee Awurooppaa dhiyaa keessa jiran dafanii akka murteessan wiixata kaleessaa dhaamaniiru. Yoo dafanii murteessuu baatan ammoo konfiraansiin kun biyya teessoo dhaabbata qilleensa gamtaa mootummootaa taate Jarman magaalaa Booniitti akka gaggeeffamu ibsaniiru. Oduu keenya itti aanuun addunyaan gara jabummaa Sudan keessatti raawwatamaa jiru dhaabuu qabu jechuun mootummaan gamtooman gaafate. Gartuu mirgoota namoomaa mootummoota gamtoomanii addunyaan gara jabummaa Sudan Alfaashar keessatti raawwatamaa jiru akka dhaaban waamicha dhiyeessuun hamma daguuggaan sanyii labsamutti eeguu akka hin qabne akeekkachiise. Gareen finciltoota Raapid Sappoortii Foorsii bila bara 2023 kaasee
loltoota idilee Sudan waliin wal waraanaa turuun onkoloolessa 26 bara 2025 iddoo waraana cimtuu Daarfur qabatee ture. Erga gareen kun ji'oota 18 erga marsee booda Alfaasheer qabatee as mootummoonni gamtoomanii fi dhaabbileen mirga namoomaa ajjeechaa sanyii fi ukkaamsaa dabalatee gara jabummaa raawwataman gabaasee jira. Yeroo haasa'aa jirru kanatti gochaaleen gara jabummaa raawwatamaa jiraachuun isaanii beekamaadha jechuun Komishinarri mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii Volker Turk AFP'tti himaniiru. Komishinarri kun dabaluunis namoonni suukanneessaa ta'een marfamaniiru, nyaata hin argatan, bishaan tokkollee hin jiru, namoonni nyaata bineensotaa nyaachaa akka jiran, fakkeenyaaf qola boqqolloo akka nyaataa jiran quba qabnaa jedhan. Kutaalee tokko tokkotti hongeen mudachuu isaa akeekuun akka malee abdii kutachiisaa daa'imman beelaan du'aa jiru jedhan. Erga Rapid Support Force qabatee as waajjirri isaanii namoonni haala suukanneessaan baqachuuf yeroo yaalan rasaasaan rukutamuun ajjeechaa jumlaa irratti raawwatamu ragaa qabatamaa akka qaban dubbate. Gosaawwan gudeeddaa, gareen gudeeduu fi miidhaa saalaa baay'een jiraachuu himaniiru. Oduu keenya itti aanuun Dambacaatti hojjettuun fayyaa haala suukanneessaan ajjeefamuu manni maree aanichaa beeksise. Qe'ee nageenyi keessaa godaane naannoo Amhaaraatti hojjettuun fayyaa tokko ajjeefamtee jedhan. Naannoo Amhara aanaa Dambacaa buufata fayyaa Addis Beetelem jedhamu keessatti hojjettuun tokko buufata fayyaa keessatti haala suukanneessaan ajjeefamuu ishee manni maree bulchiinsa aanaa Dambacaa wabeeffachuun maddi oduu kanaa Addis Standard gabaaseera. Manni maree aanaa ibsa guddaa gadda baaseen ajjeechaan kun Sadaasa 7 bara 2025 galgala naannoo sa'aatii 3tti garee finxaaleeyyiin raawwatamuu isaa ibseera. Ogeettiin fayyaa ajjeefamte kun siyaasa kamirraayyuu bilisa taatee fi kaayyoon ishee fayyaa lammiilee eeguu qofa ture jedhe. Shamarreen kun buufata fayyaa keessatti yeroo boqonnaa ishee haala suukanneessaa ta'een garee kanaan ajjeefamuu ibsuun gareen kun sa'aatii nagaatti fayyadamuun shamarree kana umurii dargaggummaa isheetti meeshaa waraanaatiin galaafachuu ibsichi mirkaneesseera. Itti dabaluunis sirni awwaalchaa ishee Sadaasa 8 bara 2025 waldaa qulqulluu Mikaa'el Dambacaatti raawwatameera jedhe. Ibsichi hojjettuu fayyaa kana bakka hojii isheetti rasaasaan rukutamuun gocha gara jabummaa fi shororkeessummaa ka seera waraanaa idil addunyaa cabsu ta'uu kaasuun ajjeechaa obbolaa isheetiin irratti raawwatamu adda akka taasisu ibseera. Manni maree bulchiinsa aanaa Dambacaa gochi kun qabsoo siyaasaa osoo hin taane gocha shororkeessummaa fi gara jabinaa shororkeessummaa uumuu fi namoota qulqulluu ajjeesuun nagaa hawaasaa booressuuf kakaayeffatedha jedheera. Dabalataanis kaayyoon garee kanaa nagaa uummataa eeguu osoo hin taane imimmaan uummataa fi gidiraa uummata irratti dheeressuu akka ta'e ibsee kunis gocha nama qaanessuudha jedheera. Manni marichaa kun sanada gara jabummaa garee finxaaleeyyiin raawwatamee fi akkasumas miidhaan uummata irratti gahaa jiru kana cimsee qeeqeera. Oduu keenya dhumaatiin masaanuun Itoophiyaa yeroo ammaa Misir Jibuutii keessatti buufata doonii ijaarrataa jirti jedhame. Biyya xiqqoo Itoophiyaa waliin michummaa gaarii qabdi jedhamu Jibuutiin Misiriif buufata doonii laachuu akka hin oolle marsariitiin kaapitaalii Itoophiyaa jedhamu saaxileera. Gabaasichi akka jedhetti Masiriin biyya giddugala daldala idil addunyaa Itoophiyaa murteessaa taate Jibuutii keessatti ijaarsa buufata doonii fi dhaabbilee loojistikii haaraa irratti ijaaruuf saganteeffatteetti jedha. Inspeekshiniin kun daawwannaa itti aanaan muummicha ministeeraa Misirii bu'uuraalee loojistikii sadarkaa olaanaadhaan beekamtu Jibuutiitti taasisaniin xumuramuuf akka jedhu ibseera. Bu'uurri walta'iinsa kanaa kan hundeeffame Sadaasa 3 walga'ii jila Masirii kan Mohammed Faatii Muusaan durfamuu fi durataa abbaa taayitaa buufata doonii fi zoonii bilisaa Jibuutii gidduutti taasifamee jedhe. Qophiin ijaarsa buufata doonii kanaas itti aanaa muummicha ministeera misooma industirii Masirii Kaamileel Waaziriin torbee dhuftu ni daawwatamaa jedheera. Dabalataanis qabxiilee ijoo walii galtee daawwannaa kanaa irratti mallattaa'uuf jiru jedhu keessaa pirojektoota tarsiimoo hedduu kan ilaallatu akka jiran ibseera. Misirii fi Itoophiyaan sababa hidha haaromsaa guddicha laga Abbayyaa Natakaaroo lolaa keessa ka jiran yoo ta'u, inumaa Itoophiyaa walii galtee dhumaarra tuun gahin fedhii ishee qofaanidha ijaarsiftee xumuruun Masiriin baay'ee dallansiiseera. Kanaanis naannichatti michummaa argameen beekne olloota Itoophiyaa waliin uumaa doorsisa adda addaa Itoophiyaa irratti taasisu jabeessiteetti. Itoophiyaanis gocha Misir kana irra deddeebiin himataa akka jirtu yoo ta'u, finciltoota irratti kakaasti jechuun akkasumas humnoota Eertiraa duuba goruun waraanuuf deemti jechuun yeroo hedduu himatti. Haala ammaa kanaanis gaanfa Afrikaa keessatti michuu amanamtuun Itoophiyaa karra isheen daldala galaana irraa adeemsiftu Jibuutiin michuu Misir ta'uuf akka jirtu gabaasni kun akeekeela. Haalli kun ammoo qormaata Itoophiyaan durumaa keessa seente walxaxaa taasisuu danda'a jedhamu yaaddaame. Egaa dhaggeeffattoota Kello miidiyaa odeeffannoon irra of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture qophii hafe waliin turtii gaarii.